أرجو جيجنا قدام أرجتني رب سنا أرجو جيجنا قدام سنا أكمل مخاط بيني جنرا قال قرقرون دوف mana jala sini jarrenne ya naru amboda mon tumurre butus ana sa tumurre maati kana manatti deebi leegan akka jarra inni jaramush ikko karo jalamanu inargitu nama tikko rakata wan kana ukararratti ganne ya wa qabratti sinto wante butus ay tumurra namni daawwatamu qabu nama kana kanachu namni ummanni sin daawwatan warabba qabeena sanii miti jara kana daawwachu jara kana tu abba barbaada wante mootummaa wajjin taatanii jara kana daawwachuun barbaachisaadha hagamanni kun ijaaramee xumuramutti abbummaadhaan isinii kennee jirra yoo ijoolleen xiqqoollee irraa kalaaftu ta'e duuba dhaabattanii dafaa xumura jara kanaaf mala irraa diigdanii jirtu namni immoo alangalu mana keessa gala manni kun haga ijaaramutti duubaan hafnu jechuudha hunda ol garu oromoon mana olitti nama keessa galchu mana ol nama keessa galuudha barbaadamu nama keessa galu jechuun namaaf jiraachuu jaalala nama argachuu namni akka nama jaalatu taasisuudha paartiin keenya akkasi nama tokkon isaa keessa galuu barbaada nama manatti hin galchina nummoo nama keessa galuu barbaada namni nu keessa galu sun kenna yesus ta'u kenna bira dhaabbanna ka heddusan ergaa kana dabarsina qabamee jira akkuma mana kana diigamuu isa dhagartan xumuramee immoo keessa jiraachuu isaa ifa ta'u qaba jechuudha sababiin isaa paartiin badhaadhinaa warra jalqabee xumuru jechuudha maree warra atoon jalqabne dhagaa kaa'eet abdii nama tooree galuu waa son taane in jalqaba waan jalqabeen xumura waan sana immoo namirraa fayyadama amantaa waan qanuuf hojii kana hojjechaa jirra kan jedhu kaasuuf